gara magaalaa Asallaa deematiidha kan jiru jechuudha. Seensa magaalaa Asallaa tarreedha kan jirru. Maaltu akka nama mudatee deemaa jiru, maaliif akkan deemaa jiru, eessa akkan deemaa jiru hanga dhumaa yoo waliin turtan kan bartan ta'a jechuudha. Egaa namni rakkatu malee manaa hin bahu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Ashamaa harka fuunii hordoftoota masiyaarsituu jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaas jirtan jechuudha. Nagaa jechuudha gadheetis miti. Egaa har'a magaalaa Asallaatidha kanan deemaa jiru jechuudha. Egaa rakkoon dubartoota keenyaa biyya ormaatii dhufanii biyya keessatti rakkachaa jiranillee wantoota hedduutu jira jechuudha. Namni yoo manaa bahee taaksii keessatti namaan yoo wal baruu waan garagaraa waggaa dhagahu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee ulfaata garuu isiniin jechuuf barbaadu yoo jiraate gama magaalaa Asallaa ilaalattidha kan jirtanii gamanumaan daawwadhaa garuu warroon nama boore keessattuu lafa bituu barbaadan jechuudha. Mana jireenyaa isiniif haa ta'u malee karaa gubbaatti mana bituudhaaf yaalina jechuudha. As keessatti sagalee kana osoo dhageessanii dhugaa dubbachuudhaaf waan sirba qabuuf irraa saayilantii godhe malee obboleewwan hedduun kan abdii muratan namoota hedduutu jira jechuudha. Sababbiin isaa maaliif yoo jettanii waggaan hedduun biyya ormaa hojjetanii dadhabanii galanii har'a kan manni isaanii karaan irra jalaa bahe kan karaarra jiru kan jalaa diigame namoota hedduutu jira jechuudha. Karaa gubbaatti mana ijaarranneedhaaf miti jireenyi keenya kan gaarii ta'u bakka iddoo jireenyaa haa ta'u malee bakka boru karaa nurra gahuu hin dandeenye seera laalchifames kan jedhu yeroo ammaa kana keessatti hin ulfaata. Adeellam kan biraatii miti fooqii gurguddaa diddiigamaa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Mana tokko lama miti. Gara Masagaaraa Asallaa gara keessaa ta'ee gara Gondee ta'ee akkasumallee magaalaa Booroo keessattuyyuu kan qalamiiwwan itti diddibamee hin diigama yookaan hin diigamu jedhamee taa'amaa jiru ilaalamaa jiru baay'eedha kan jiru jechuudha. Garuu keessattuu immoo warra biyya ormaa hojjetee galee fi baay'ee ulfaata maaliif jennaan dadhabbii keenya hin beekna waan ta'eef akkamitti akka hojjennee ganzaba fennu hin beekna waan ta'eef lafti isinii bitamuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada. Gamanumaan bakkee kanatti makiinaan xiqqoo karaarraa nu dabse karaarra dabarree buune jechuudha. Tikkilenyaa sila aspaaltii irratti buuna garuu gamanatti buune asii immoo garas deebi'aatii jirra jechuudha. Garam deemna yoo jettanii gara mana yaalatii jechuudha. Egaa yoo dadhabbinni jiraate biyya ormaa keessatti yoo of kunuunsu hir'inni yoo jiraate rakkoo cimaalillee nurra gahuu danda'a. Garuu jabaadhaa of eegaa yeroo baay'een irra deebi'ee dubbadha jechuudha. Har'a tariiqoo isaa isinitti fakkaachuu danda'a gaafa isiniif galuu danda'a. Gamanatti karaa ce'aatidha kan jiru jechuudha. Tiraafikoonni hin jirani viidiyoo seera waraabuun natti hin mijanne of sodaachatidha kana waraabaa jiru. Tiraafikoota jiran fuuldura jechuudha. Maalirraa akka ka'ellee hin beeku. Gamana tokkoon gaaraan cufamee jira. Makiinaan kan deemu gama tokkoon maaliif akka cufamallee galuu hin galle jechuudha. Karaa tikikkilii deemaa jirru irraa nu dabsanii garaa biraatiin akka deemnu nu taasisanii jechuudha. Ganaa amma garaansi immoo lukaan garanatti deebi'aatee jirra jechuudha. Egaa of eeggannoo cimaa akka taasistan dhaamsan isiniif dabarsuu qaba. Namoonni hedduun kan sammuu isaanii isaan tuqamee namoota hedduutu jira jechuudha. Sababbii maaliitiin yoo jette sababbii mana diigamuu irraan kan ka'e lafa bituu qofa osoo hin taane daawwachuun naannoo san sirriitti mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa gubbaa ta'e yoo ta'e bootaan sun isinitti hafuun osoo filattaniillee baay'ee gaarii natti fakkaata. Hojiidhaaf yoo ta'e namni kireeffatee hojjetachuu ni danda'a. Dirqama manni karaa gubbaa jiru jiraateedhaaf miti namni kan hojjetu. Intura hin oolan bula malee garuu waan namarra gahuun beekamu jechuudha. Yeroo ammaa sirriittidha manni kan diddiigamu yaa miidiyaa irratti biyyaansa akka duraanii hin mul'atu hin beeku baay'ee miidiyaa hordofaan jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu kan qalamiin diddibameetu eksiin itti godhamee taa'u manoota hedduutu jira waan ta'eef jechuudha.
of eeggannoo cimaa godhaan isinan jedha. Yaa maatiin tokko gaafa mana bitanillee gilxii namaa kan hin taane namoota hedduutu jira. Hiriyootuma kiyyarraan qabee namoonni nan arge baay'eetu jira jechuudha. Gaafa namni tokko mana bitee biddoo kamii bootaa safara sannaa ergeedhuuni na amanuu dadhabdee jedhee deebiitti deebisoo kan silkiin kiyyan hojjetu silkii fuudhee hin deemne sababa garaagaraa jechuudha. Garuu osoo abdii hin muratin osoo lafti sun hin bitamin dura osoo ganzaba keessan hin baasin dura yoo danda'ame namni sun amanamee ofii isaaniitti isinitti isinitti argisiisu yoo ta'e garuu nama biraa faana ergitanii iddoo sassarratti mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo isiniif danda'amaa ta'e immoo ji'a tokkoof yookiin ji'a lamaaf ayyamsiistanii dhuftanii ofii keessaniif maqaa keessaniin kaartas ta'ee manachas ta'ee gootanii yoo dhuftanii isatu filatamaadha isinin jechuun barbaada jechuudha. Kanaadha dhaabsinan isinitti dabarsuu barbaadu.